Obomboleettii 22 Asoosama dheeraa barreessaan Natnaaboon Nagaasaa Waaqjiraa Abukaatoo fi Gorsaa Seeraa Seenessaan Abbaa Seenaa Arsadee Obomboleettii 22 Kutaa 16ffaa Kutaa 15ffaa keessatti Bijigaan Hospitaala Adaamaa Jeneraal seenee wallaanamaa erga turee booda fayyuu isaa gargaarsa abbaa jiituutiin manni harmee isaa haaromsiifamuu haati isaa isa bira ta'anii kan yaalchisaa turan yoo ta'e illee nyaati kan isaanii deddeebi'aa ture mana jiituu fa'i ta'uu erga fayyee boodas dhiibbaa jiituutiin barsiisummaa dhiisee yuunivarsiitii galee barachuun maandisummaan eebbifamee saayitii Joorgis yookaan Birbirsa Goorootti ramadamee hojiirra jiraachuu jiituunis erga Bijigaa waliin qayyabachuu jalqabde qabxii guddaa ta'een eebbifamtee yuunivarsiitii Harvaard barachaa jiraachuu gama biraatiin Amboo gara galgalaa lafatu gaggalagala kan jedhame lafaa ka'e akka hin taanee fi ijoolleen Amboo horteen Hacaaluu Hundeessaa maalummaa yookaan eenyummaa isaanii irratti eenyu waliin kan hin araaramne ta'uu sagaleen Bataskaana Joorgis yookaan Birbirsa Gooroo jirurraa gadi lakkifame sagalee hundaa liqimsee fagootti dhaga'amaa jiraachuu fi muummee garaagaraa naanna'ee bakka hundaatti kan dhaga'amaa jiru sa'uu osoo dhageenyuu addaan cite. Kan itti aanu maal ta'e na laataa? Sagaleen Joorgis dhaga'amaa jiru maaliif dabale laata? Tolaaf danuun bakka sagaleen guddaan dhaga'amaa jiru kana cina daandii baaburaa hojjetamaa jiru irratti mallattoo Bijigaan kaa'een dhufanii qotanii waan lafa maramaa lafa keessaa ba'e sana ilaaluudhaaf jiru. Ammallee achi ga'aniiru. Maaltu isaan quunnama laata? Siidaa ajaa'ibaa fi falmasiisaa kana jalaa maaltu argama laata? Maaltu mudachuu danda'a? Kutaa 16ffaa waliin haa hordofnu. Sagaleen Birbirsa Gooroo Bataskaana Joorgisii keessaa ba'u laga Birbirsa Gooroo qabatee irraan gadee masaraa mootummaa bu'ee laga Harreetti bulgaafata. Irraan gadee ECA fi istaadeemii gidduu jiru keessa naanna'ee bokumsa. Sagaleen Joorgis irraa ba'u kun isa maaramii fi miikii isa yuunivarsiitii kiiloo 6 jala jiruuf ergaa dabarsa. Kan achi ba'us Fayyisaa Addunyaa ga'a. Kan Maariyaamiin kiiloo 5 fuute immoo Sillaasee kiiloo 4 ga'a. Sillaaseen fuudhee Gabrieliif, Gabrieliin immoo Isxifaanosiif, Uraa'eliif kan dabarsan fakkaatu. Walharkaa fuudhanii magaalattii magaalaa Obomboleettii Wacaanoomamte fakkeessa. Gara galgalaa sagalee bataskaanota adda addaa irraa ba'utti dabalataan masgiidorraas sagaleen Allahu Akbar jedhu gamaa gabanaa dhaga'amaa ture. Sagaleen yeroo sana bakka lamaanii ba'aa ture hanga isaa ammaa hin ga'u. Amma halkan keessaa sa'aatiin 8 ta'eera. Sagaleen Joorgis irraa jalqabe isa duraa caalee itti fufee jira. Warri kaanis walharkaa fuudhanii daddabarsaa jiru. Soomiitu hiikama. Kanaaf halkan sa'aatii 7 jalqabanii
Sagaleen kunis al tokkoon akka gadi lakkifamu kanumaaf godhame. Sagalee cimaanii fi sodaachisaan akkasii akka gadi lakkifamu godhamuun tolaaf danuu baay'ee ajaa'ibeera. Magaalaa Finfinnee keessa waggootaaf turanii kana qalbeeffachuu dhabuun isaanii baay'ee isaan dinqeera. Bakka Bijigaan mallattoo itti godhe kan qotuu jalqaban halka walakkaarraa eegalaniitu. Amma sa'aatiin 3 ta'eera. Halka walakkaa darbee jechuudha. Sagaleen gamaa gamanaa dhaga'amu ammallee itti fufeera. Bona hongee yoo ta'e illee qaqawweessi asiif achii ni dhaga'ama. Ni baay'ate qaqawweessi. Danuun tolaadhaan hirribaaf safuudha malee kan nama Finfinnee tasgabbeesse osoo rafeen jiru ta'e wal caccabsa. Lubbuu isaa baraarfachuu fi magaalattii keessa akka godaanu nama hin shakkisiisu ture jedhe. Tolaaf danuun qotaa kan jiran Bijigaa dhoksaniitu. Albuudaa yoo argatan ittiin jijjiiramna jedhaniitu. Ergama kana caalus of keessaa qabu. Waan raajii argaa jiru qaqawweessi hoggaa hammaatu miilla isaanii jala bakakkaan kan bu'e isaanitti fakkaata. Si'a 2-3 naasuudhaan garaan ciisaniiru. Qaqawweessi darbee turee bu'a. Wal faana deebi'ee tarreessee gadhiisa. Bakakkaa gurguddaatu bu'e. Osoo hin bu'in dura samiin urrii ta'e. Xiqqoo turee gurraacha'e. Osoo hin turin diimate. Deebi'ee gurraacha cillimii ta'e. Wayitu samii keessaa didicha. Lafti waan gaggale fakkaata. Ni balaqqeessaa. Amma immoo yeroo balaqqeessa'u Rabbi baatiriidhaan waan waa agarsiisaa jiru natti fakkaata jedhe danuun tolaadhaan. Tolaan haasaa danuuf deebii tokkollee kennaan jiru. Dunuunfatee kadhaa itti fufeera. Irra deddeebi'ee maqaa Yesuusiin jechaa jira. Danuun dhagaa fi biyyoo irratti galagale ofirraa kaasaa raajii uumamaa jiru xiinxalaa jira. Balaqqeessi hamaan dachee dukkanaa liqimsamtee jirtutti gadi lakkifame. Dala seensisu danuutti mul'ate. Sibiila battee guddaan cufamee jira. Sibiilichi akka socho'u ta'e. Qaawwaan hanga aboottee tokko ta'u uumame. Yeroo balaqqeessa'u karaa qaawwaa sanaa waan calaqqisu adda addaatu argama. Danuun akka ta'ee itti siqe. Ibsaa Rabbirraa darbee isaaf ifaa jiruun fayyadamee ilaala. Waan raajii arge. Luusiin kanneen argaman kana keessaa filatamtee fudhatamtee laata? jedhe asaasee. Walirra tuulamee jira. Waan baarbeelii fakkaatu bakka 4 jira. Saanduqi mukarraa hojjetame bakka 7 jira. Hunduu qaqqadaadameera. Gumbii guddaa kan fakkaatu mukarraa kan hojjetame gama tokkoon manicha guutee dhaabbateera. Manicha kan jedhamee fi bal'ina gorduba mana tokkoo caalaa ta'ee dhagaan naanna'ee ijaaramee kan jiru waan ta'eefidha. Qarqara gumbii sanaan waan akka balbalaa tokko arge. Balbalattiin akka saaqamuu taate. Bineensi qara hin bullee fakkaatu tokko achi as ba'e. Kan nama fakkaatus duukaa jira. Dubartii ta'uu hin ooltu.
teepha yookaan gogaa wayii uffattee jirtu faanaas baate dubartittiin gabaabduudha. Balaqqeessii fi qaqawweessi itti fufe. Balaqqeessaan bakka isaan jiran garmalee waggaa ifu dubartittiin naasuuna ta'uu gufattee ni kufte. Kaatee gurra bineensichaa qabdee dirqiidhaan harkistee karaa balbala dhufanii keessatti galchite. Iji bineensichaa balaqqeessa godhameen hajaamu yookaan bineensichi ifa keessa arguu hin danda'u danuu ajaa'ibeera. Balaqqeessi osoo hin dhufin waan tureef danuun achuma dhaabbatee gaaffii fi yaada adda addaa sammuusaa keessa naannessuu eegale. Balballi isaan keessa seenanii garamitti geessaa? Moo kutaalee biraatu jira laata? Maaltu beeka? Kan argame kutaa xiqqoo ta'uu danda'a ta'a. Saanduqi, gumbiin, mi'ooti xixiqqaa fi gurguddaan as keessaa hoo maal baatee jira laata? Lafeen namaa walirra tuulame kan eenyu fa'i laata? Bara 1984 akka lakkoofsa Habashaatti siidaan kun ni jiga jedhamee yeroo hedduu irbee guddaan maramee akka taa'u uummati akka nagarre godhamee yeroo dheeraa ture. Booda maaliif dhiifame? Wiirtuun daandii baaburaa siidaa kana cinaan lafa keessa akka ba'u maaliif taasifame? Sababa daandii baaburaa kanaaf siidaan kun yeroo lammaffaaf laastikiin akka itti maramuu fi uummanni akka hin agarre maaliif godhame? Beektonni ijoollee warra soddaa maaliif iyyani? Labsii iyya dabarsaa maaliif labsanii? Yoo buqqa'e maal dhabu? Siidaan kun achi buqqaanaan dhuguma seenaan biyya Itoophiyaa jedhamu balleessaa laata? Mootummaanis erga siidaa kana achi jigsuu hin barbaanne yeroo lama maaliif akka uummanni hin agarre godhe? Tarii maaltu beeka? Daandii biraa itti seensisu dhabee irraan yaalaa jira ta'a. Yookaan ammoo maaltu beeka? Furtuun banee seenee waan budduuffatu yookaan ammaarratu qaba ta'a. Sanas ta'e kana korbeettiin wal beetti. Jedhe danuun yaada isaatiin. Danuun qaqawweessi lafa sirbisiisu akka itti fufu fedhe. Akka duraanii urgufamee qaawwaan jiru yoo bal'ateef seenee waan jiru ilaaluuf onnate. Hordoftoonni chaanaalii Tulluu Coqorsaa bakka jirtanitti nageenyi isiniif haa baay'atu. Akkuma isin agartan danuuf tolaan bakka ajaa'ibaa jiru. Qaqawweessi lafa sirbisiisaa jiru kun akka danuun hawwetti itti fufaa laata? Yoo itti fufeoo danuun ni seenaa? Gumbii fi mi'ooti adda addaa danuun arge sun maal qabu laata? Waan bineensa fakkaatu sunoo dubartittiinoo kutaan keessa seenan sun maali laata? Kutaa tokko moo baay'eetu jira? Waan fedheefiyyuu kutaa itti aanu argachuuf sabiskiraayib godhaa, sheer godhaa, hiriyoota keessaniin gahaa. Galatooma.